Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa kan isinii dabru sagantaa CMN har'ammoo maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu har'ammoo waan adda waan dinqisiifamoo ta'e waan dinqii yookaan raajii yookaan ajaa'ibaa waan ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadhee kun maali nama guyyaa tokko keessatti qarshii miiliyoona 10,000 ol nyaatee fixee qabadhee isinii laata dhiiroo akkamiin nyaata namni tokko guyyaa tokko keessatti qarshii biliyoona 10,000 ol akkamiin nyaata jechuun keessa hin oolu waan raajii waan ajaa'ibaa tanaa qabadhee isinii dhiyaadhee turtii teessan yeroo xinnoo booda walitti deemnaa turtiin teessan nafaanaa turuun isiniin ja'a. ولد ديبني جراجة تمتوتا في كفجمتوتا كي كالي ilmaan ayyaa arrammoo sagantaan ajaa'ibaa qabadheesanii dhiyaadheetu sagantaa waan raajii waanis waan ajaa'ibaati sagantaan raajii waanis ajaa'ibaatuun sagantaalee CMN keessa isinii dabartu keessaa tokko taate kan isinii itti fuftu ta'a jechuudha amma booda saniifuu raajiin nuuf qabattee dhufte maali jechuun keessaniin oolu inni kuni maali nama qurxummii kaayyeessee waanis qurxummii adamsuudhaan beekamu qurxummii qabee jiraachuudhaan beekamu wayii tokkootitu guyyaa tokko keessatti qurxummii ajaa'ibaa takka qabate jechuudha. Qurxummii yookaan kalluun yookaan aasaa maan qurxummii jennaan walumaa galattu qurxummii maqaan isii qaalii maqaan isii addunyaa irratti barbaadamtu qaalii tana qabate jechuudha. Maali qurxummiin san qurxummii yookaan maqaan isii maarliin jedhamtu jechuudha. Buluu maarliin qurxummii jedhamtu tokko qabatee warra ganda guutuu itti yaamee ganda guutuu itti baasee ganda guutuu wadaaji godhee nyaachisee ganda guutuu nyaatanii fixanii qurxummii maqaan isii buluu maarliin jedhamtu guyyaa tokko keessatti nyaatanii fixanii hin beekne malee isaan maaliin nama wallaalummaa waan nama gootu nama waan ta'e maalummaa waan sanii hin beekin malee qarshii hanga san baastitti silaa beekee namni kun ganda guututti baasee hin nyaachisu takka durooma malee ay arjummaa waan lafa harkatan waan arjummaa wanni laaftutti harkatan takka siigalee namun qochaatutti gandatti yaamtee itti baasteeti namu cafanii nyaatanii fixanii quufanii garaanuu fi fudu'aa goraa jechuun san booda gisee quufe eega nyaatanii fixan booda waan akka nyaatanii san gaafa baran garuu qarshii miliyoona 10,000 biliyoona 10,000 ol nyaannee fixne way ajaa'iba silaa waan san gurguranne gatii san itti beekne ganda guutuutu jaara ganda guutuutu irraa durooma ganda guutuutu irraa miskiinummaa san keessaa ba'a kun eessaa nama lammiin biyya Naayijeeriyaa ta'e tokko Naayijeeriyaa keessatti wanti kun kan ta'e Naayijeeriyaa naannoo qurxummiin tun itti argamtu naannoo Deltaa Waarii jedhamti jechuudha. Toora galoo galaana Naayijeeriyaatti argamti jechuudha. Magaalaan tun achi galaana sanirraa osoo kaayyeessuuti. namni kun qurxummii san argatee qurxummii kiiloogiraamni takkittiinsi qurxummiin tuni doolaara Ameerikaa 30,000tti gurguramte jechuudha. Hin beekne malee miliyoona takka tuqaa 3 qarshii baastee jechuudha doolaara takkittiinsi. Walumaa gala guutuun qurxummii tanaa qarshii meeqa gurguramti ni beektanii? Doolaara Ameerikaa 2.6 miliyoona gurguramti. Yoo shalagar qarshii biliyoona 10,000 ol guyyaa tokko keessa dam godhanii fixanii jechuudha. Kun wallaalummaa waan nama gootu osoo hin beekin waan godhan jechuudha. Way khasaaraa isaanii. Waan ajaa'ibaa waan addaa tana qabannee isinii dhiyaannee tana fakkaattu wantoota raajii taatu isin raajeeffattan jennee abdannu wantoota biraatis takka qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Kun
sagantaa dinqii yookaan raajii qabannee isinii dhiyaanne sagantaa guyyaa irraa tanaa asumarratti goolabnaa sagantaalee teenya tanaaf hanta dinqisiisoo haa ta'u tekinooloojii haa ta'u siyaasaa garaagaraa qabannee isinii dhiyaannu akka laaftutti kalaayyuutti akka isin bira gooyoo barbaaddan waan xiqqoo san laaftumatti gattuquu hin dagatinaa isiniin jennaa sanboota qiluu ta'ettu sana maqaansi isii sana gattuquudhaan sagantaan teenya gizii hunda akka isin bira geessu isin bira geessu laayyuutti akka laaftutti akka harkattan jechuudhaaf galatoomaa waan nu hordoftaniif sagantaalee teenya ta'e yeroo biraatiin ammoo walitti deebinutti har'aan gamanumaa nageetti isiniin jenna.